An hayyootas yoo qeequ dhugaa irratti hundaa'een qeeqa dhaggeeffadha. Nama arrabsullee jechuudha maalirratti qeeqa waan inni karaa Oromoo irraa dabe irratti Oromoon tuqamee jennaani qeeqee arrabsa malee yookiin dhimma dhuunfaa namarraa qabaadhee miti ambaasawee. Nama na arrabsuu deebii deebisaara fakkeenya nama suuraa koo ol saqqalee gadi saqqalu deebii deebisaaf hin jiru. Namni yoo na arrabsu suuraa koo akka barbaade yoo gadhu natti tola. Garuu nama sanii deebiin deebisuu hin barbaadu waan ta'eef waa'ee Oromootitti nu gubee na dubbachiisa malee yookiin maraattummaa safuu keessaa ba'ee miti isinitti wanti mudhachuu qabu. Isin ammoo safuu keessaa baatanii kaatanii safuu keessaa nama warri baasu istooppi jedha. Dhugamatti wallaahi billaahan ija kootiini ijoollee walloo Facebook koo jala laayivii koo jala seentee na arrabsitu guyyaa tokko argeen jiru ragaa baafisa kana. Wallaahi ragaan bayaaf. Isaaniin arrabsituu hin argineeyyu. Bulookii godhi jette sanyii. Bulookii yoo xiqqaate Feesbuuka cululleen telejawwee kana irraa nama 3,000 oltu bulookii ta'eera. Kan shaashee irraa 5,000 kan bulookii ta'eeru. Akka jiruun bulookitti xaqaxaqee jira. Maa bulookii taatan arraba keessan satti godhattanii yoo isinitti tolan dhageeffadhaa yoo isinitti hin tolle ammoo bayaa dirqamni hin jiru waan ta'eef jechuudha. Arrabaan nama hin qajeelchitan. Uleenis nama hin qajeelchu arrabnis nama hin qajeelchu. Usuuna gorsitanii Adamma jechuudha amala koo keessatti sheleedhaan guddadhe sheleen jaaladha ilaa isinitti nima shelamee jennaan egaa na jalaa isiniin jedhaan juraani gaafa ka'e muka isinitti naqaana nanneen dhaggeeffadha usuu dhuftanii taasisanii gorsitanii na asraddaatan na gorsitanii jechuun fudhachuu danda'a gorsa keessan nama keessaan na dhufee na gorse takkaa gorsa isaa dideen beekuun beeka warri dhufanii na gorsan. Usi maalitti beektaa abdii culullee sanyii Jawaar. Bulookii ta'uu barbaadda moo afaan kan kee qabattee taa'uu barbaadda asumaan deebii naa deebisi si gaafadhee jira jechuudha. So kanaaf jennaan na tuttuqxanii usuu hamma na arrabsita hamma maal jettanii usuu na gorsitanii oomamte. Ay dulloomtee dullatti yoo jettanis wallaahi bagan dulloome rabbiin yeroo amma namni waggaa 50 gahan jiru barka du'aa waggaa 25 du'aaraa. Waggaa 30 du'aa jira osoo hin argin du'a nama argaaran anamma dhugaa dubbachuudhaafi uduu umuriin kan koo achis naasiqe mana 70 mana 80 mana 90 mana 100 naasiqe wallaahi itti gammada malee gadda tokko hin qabu jechuudha isiniif gala na gammachiisa keessattuu yeroo isin dullatti naan jettanii dhugaa rabbiin baay'ee tokko na gammachiisa. Rabbii bade yaa warra Jimmaa wallaahi maqaa uummata Jimmaa balleessitan. Deema akkanu afaan keessaa ilaa albee keessa afaan isaanii silaa oduu danda'ame keessaa baasanii kakkarattafanii jechuudha. Qalan uummata wannaa nyaate ija re'ee nyaate namni ija re'ee nyaate gadi hin qabatu jechuudha. Arraba dheeraa shallee jaaladha maal jechuudha. Shalleen dhaqii deebisa abbaa si gaafate shallee maaliif na gaafatta riyaanatu si beekaare. Bulookiin naqamaa jirtanii ilmaan sagaxee warri afaan dhedheerataatan sagaxe zaqxe bulookii deebaatan. Kanarratti kanuma isin jechuu barbaada. Maal isin jechuu waan umurii keetii maaltu isaan galche. Waan isaan hin galchine keessa galanii bar. Maaliifi sareen nama hin beeknetti dutti malee nama beektutti hin duttuu mammaaka Oromootitu jira. Waan nam beekneef natti dutanii waan barbaadan dubbatanii malee osoo na beekanii iyyuu osoo keessa koo beekanii usuu aalii koo beekanii waa tokko dubbachuu hin danda'anii iyyuu jechuudha. Kana irra laalamu iyyuu sagaxeeni amma beektana wanti isin arrabsuuf yoo arrabamtanii kanatti deebitan isin namni silaa yoo arrabametti jabaata yoo rukutame itti jabaata jenna. Isin ammoo jechuudha yoo arrabsamtanii yoo rukutamtan qatti jettanii lakkana siidaa kana deemtan siidaa deemtan kanaaf isin naqannaquu jaaladhaan isin arrabsa wallaahi billaahi jechuudha. Kanaaf qaas jedha taas gabbaaya kutaan ku ummanni Oromoo waan walloon ta'in ummata walloo fakkeenya godha warri koomentii jalabbata laa nama arrabsitan haga sarara lama barreessiteen arrabsitu kootu na gorsi dandeettu yoo dandeette yaadaan na mormi yoo dadhabde na gorsi yoo kaane ammoo bayna jalaa deemi malee handirqamaan isin waamee na dhageeffadhaa koottaa isiniin jedhaan jiru jechuudha. Atiin okay. Komentii yeroo tokko dubbisuun laazim dubbisuun jechuudha. Gisee tokko hunda miti. Yeroo hunda sun taane yeroo tokko dubbifamuun barbaachisaadha. Kanaaf si jaaladha ati Oromoodha dhiiga keenya wallahi
Jolle خلاص أنا ما ولون قال يجرى بقى ودو دقيفنا الربو ما كيسن بقى تاف خلاص ولو قال أجر لولا تدade jechuudha qawwee akka jaraasanii tidade ash godhuudha chaansiin kan koo jechuudha uduu laala uduu arraba keessan baqadde lola keessan baqadde wal doggaleera kalaas qawwee ash gochuudha ha dhageettanii kan isin jechuu barbaada warroonni tokko namoonni tokko qaabsoo maaliif ta'edhaan qaabsoon hin dhiifamne ijoollattii koo qaabsoon hojjan keessa jiru qaabsoon dhiifamu hin jiru. لازم قابسون لايفي قفا ورابو ميتي وانت سيني قالو قابو سيني بقالا لازم قابسون لايفي قفا سرباني ايو ميتي كان سيني جتو بربادا وري ما قابسون إفتي مالي مالتاتي منامين جتا تقفا رمضانا الرمضان كيسا يور سينين تيني يو غانتا كيسا غانتا كي ياميتي رمضان كيسا يو غدي باي دارا سينغوداتو ري اجا كي ياميتي Tiqoosi yeroo tokko beektanii wantummaan deemu kun giraa namatti gala kanumaaf teennee dhageeffataa jirra malee dubbachuun dadhabnee iyyuu akkasuma ammoo qaabsooni leencatu maniraa keessaa baheera adabannee deebinee ta'e sirbaabbaanii fuulan dhuffatanii qara gadi baanee barammaa osachol deebuun hin jiru amma jawween achi keessaa bahee haati Oromoo ilma isii osoo ijji isii ilaalu iduu ijji isii ilaalu ilmi Oromoo haga ajjechaan irraa hafutti hamma Oromoon abbaa biyyaa ta'utti hamma Oromoon bilisoomutti hamma Oromoon lafa isaa irraa buqqa'insi dhaabatutti takka gadi baanee wal deebuun hin jirtu. Du danda'ame wallaahi dhadheetti nyaachisaan. Laala amma su waan danda'amu ta'e laala abiyoot kaasaa'ee takka rabbi du'aan isa kuffisee takka jiruudhaan kufee takka achirra taa'ee mircaadha jedheera miti karaa tokko taa'etu siniif gala karaa tokko inni cinnaan galee hidhachuudha maaf yoo loluu dadhabee woboodha nyaata hojjetin dhugaa rabbii dubbachuudhaaf asirra teennee iyyuun nu ga'eera baqqaa jechuudha. Kanaaf qabsoon hin goolabamu qabsoo oduu ilmi Oromoo du'u uduu kichuun Oromoo waggaa umurii isaa 15-16tti haadha afotti ilma ajjeesuun haadha reebaniitiini. Abbaa reebuun abbaa hidhatti darbuun haadha reebuuni usuu jiru wanta akkasii wanti galamee taa'amu hin jiru laazima asirraallee dubbachuun itti kan isin jecha barbaada. Akkasuma mee waa'ee hayyoota keenya Qiliinxoo keessa jiranii irraa dubbannamee warroota mee manni murtii akka gallakkifaman jedhee dubbateeru irraa manni murtii kun mana murtii dhugaatii amanamaa waan jedhu irraa hayyootiin keenya warri biyya alaa kana irra jirani maaluma godhaa jiran anisaan eegee dadhabe lafti natti dhiite natti bariite natti dhiite jechuudha. Wallaahi waanuma hayyootiin keenya biyya daaspooraa jiran kuni irra jiran giraana gabba'ee jira naagaluu didee jira batalaa jechuudha. Warri biyya faranjii jiru kun warri asirraa dubbatu kun ajandaa abiyoot kaasaa'ee qofaa fudhatee usuu inni asii achi fiigu kunoo yoo barbaade qaalichi messengerallee hidhuu eegale feesbuukarraa eegale telegiraam illee cubsiisuu eegale namichi waa takka tana danda'amaan jiru abiyoot kaasaa'ee yoo Oromoo irratti waliigaltee xiyyeeffannoo tokkummaadhaan kaate malee abiyyiin namni danda'u qawweedhaa fi tokkummaadha. Qawwee ammoo yoo jennu duraan dursaa qawwee hidhachuun dura tokkummaa keessaniin lafaa ka'a gaafa tokkummaa lafaa kaatan hidhachuu dandeettan jechuudha. Nama walii galan alaa galan walii galtanii yoo hidhattan qawwee saniin diina mo'uu dandeettan tokkummaa isin barbaachisa jechuudha. Amma hidhaa kana keessa jiru kan akka Koloneel Gammachuu Ayyaanaa haa ba'uu jedhamee dubbatamee jira yookiin manni murtii murteessee jira. Jarri kun manni murtii kun poolisiin maani dura yoo mana waasiidhaan nama baasanii jedhan fuudhee mana hidhaatiin nama deebisu kun baasaa jara kana. Amantanii asirra suuraa jaraa oofaa jirtanii amma kan asirra deemaa jiru. Sorry, Facebookiin kan koo ammoo tabalaashee jira sirrimatti seerumaan karaa qabateera wallaahi. Laayivii seenee jennaan keessaan darbuudhaa fi cinqama jechuudha Facebookiin kan koo. Kanaaf suuraa jaraa asirra oofuun duratti Taajuu Oromoo Arsii namitti hayyoota irraa bu'ii jedha. Konkaa dhaqii harree kori saree shamaa jazba hayyoota maaltu sii tuqe gagamaa dhaqii harree kori kaayoo harree koruu barbaadde qoda
natti kaase sheexana kan koo dhufee nagaaduma kan dubbii baan dhoogganii gala dhoogganii jedha Oromoon. Baan dhoogganii gala na dhoorgi kama yoo qeeqallee qeequu mirga qaba. Baamaa na afaanii na baaste kaatee nan qeeddu yoo barbaada amadaami hodam garaa bicha. Ara bismillah. Jaartiin kon maraatte ummi inti bakheer. طيب kana suuraa isaanii asirra oofaa jira. Hayyoota meeqa qeerroo qarree meeqa manni murtii haa ba'uu waasiidhaan gadi dhiiseetiin poolisootiin deebistee hidhaa jirti, mana hidhaatti deebisaa jirti. Dhugaadhuma hayyoota kana nuu baasaa jennee abdanneetiin suuraa isaanii asirra oofna. Warri suuraa isaanii warra hayyoota kana suuraa asirra oofaa jirtan haa bayanii. Manni murtii haqaa biyyattii san keessa hin jiru. Manni murtii haqaa osoo biyyattii san keessa jiraatee adda Jawaar fa'a waggaa tokko hidhaman. Manni murtii haqaa osoo biyyattii san keessa jiraateeti adda dhiinni Haacaaluu awwaalamee dhugaan Haacaaluu awwaalamteetiin hagana hin gubannu garaa keenya keessatti isiniif gala. Haqni wayiituu dhugaa wayiituu biyyattii san keessa hin jirtu jechuudha. San yeroodhuma isaan ba'anii itti ilaallee itti gammanna jechuudha isiniif gala. Yoo isaan bayan itti gammanne haala wassaalaan gammachuudha. Goototiin keenya jajjabeen keenya oduu qilixoo keessaa wal qixxaanii gadi nuu bayaniiti baay'ee nu gammachiisa jechuudha, nutti tola jechuudha. Garuu kijiba isaan manni murtii dhugaa biyyattii san keessa gatii hin jirree fi kijiba isaanii nurra asii achi oofuun nurraa hin barbaachisu jechuudha. Kanaan maal isiniin jechuu barbaada Oromoo dhugama rabbii dubbachutti hayyoota biyyoota faranjii jiran kana kan nu'uu qacalee kanallee nu kakaasanii gara qabsoo Oromootitti nu jabeessanii nu kakaasan jennee abdannu irra abdii kutataa jirra. Biyyattiin kun dhumarra jirti. Mootummaa Ameerikaa akkana jedhee, mootummaa Awurooppaa akkana jedhee, mootummaa akkasii akkana jedhee maa nu barbaachisa inni kun maa nu hin dandeenyu guddinaan ammoo miliyoona 60 ofiin jedhaa jirra. Waan gochuu qabnu gochuu hin dandeenyu. Hadha kunoo woboon tas naanna'aa jira Barbii Wallagga keessatti yeroo inni gadi ba'e akkasitti tas naanna'u yeroo inni dabballee Abiyyi yeroo inni rasaasa itti laakkayeetii nabbo jedhu qalbiin keenya hara nu galfataa bara. Amma fadha gumaan mucaa dheengadda Wallagga keessatti du'e hamma tokko nuu deebi'ee jira. Hin dhuffatti malee biltsiginnaan duutee baddee kan isaanii ka du'aa jiru dhuffataa jirti. Isiniif gala dubbiin faallaadha dhageeffadha. Ka isaanii kan woboo maqaa woboo xureessuudhaaf jecha woboodha dhageeffadha. Ka woboon ajjeessa dhossaa jirti awwaalattee salphina isiitii fi hin dhuffataa jirti jechuudha. Garuu ammoo gumaan mucaa isaanii sin baye. Ammas ba'aa jira ammallee itti dabalee nuu ba'uu danda'a jechuudha. Maali yoo goon woboo kana bira dhaaban. Adda woboon bashannanaa jira biyyisaa keessatti. Qalbii hara nu galfata yeroo inni dhugaa dubbachuudhaa fi yeroo inni walga'ee ispoortii hojjetu yeroo inni walga'ee afru baay'ee tokko nu gammachiisa jechuudha. Maaltu nurra jira ishee? Iyyitanii hayyoota biyya Ameerikaa biyya Faranjii biyyoota garaagaraa irra jirtan hundi keessanuu iyyitanii jirtan. Hadha Oromoon salphina keessa jira. Eega iyyitanii iyyinsi sun furmaata fiduu dhabee jira. Maaltu isinirra jiraata? Tokkummaadhaan ammoo uummata kana walitti qabdanii feesbuuka qofaa irraa iyyuun furmaata hin qabu. Hiriira ba'uunis furmaata dhabee jira, furmaata hin qabu miti. Eega kan argitanii maaltu isinirra jiraata yoo jenne uummata walitti qabaa bitaa mirgaan ka biyya Eeshiyaa keessa jirru ka biyyoota Faranjii keessa jirtan hunda keessan mataa walitti qabaatii tokko ta'aatiitii uummata biyyaa tokkoomsaatiitii gara woboo gara qawwee bitaa kilaashii bitaa rasaasa bitaa jedhaatiiti garasitti nu kaasa. Oromoo maaliin taaloon sagaxeen kun kanarratti dawwal. Hadar ani tuballeessi ammoo kala immoo suuraan kaasina siin seene faatanyaan inni waan jedhalu. Enna Oromoon dhageeffadha. Bitaa mirgaa walitti nu kaastanii qawwee malee tokkummaa malee kan ubaasan jiru reeffuma walii poostii goonee asirraa iyyuu hayyuun keenya namaa nuu bahuu dide jennee asirraa iyyuu osoo hin taane hojiidhaan osoo agarsiifne woboon kaleessaati woboon andhaa tokkoo miti garagara jennee dubbataa jirra. Dhugaa jirtu mirkanaa'aadha.
Woboon kaleessaatiin woboon hadhaa tokko miti jechuudha. Kanaaf ammoo maaltu nurra jiraata? Tokkummaadhaan akka kaleessa Jawaar warroota biyya alaa jiru kana mataa walitti sin qabee Oromoodhuma daaspooraa biyya alaa jiru kana waliin beeku ture Oromoon kun. Walitti Jawaar mataa walitti qabeeti Oromoo kana tokko godheetiini Oromoo biyya jiru fideetiini kan dura kan biyya kana biyyoota faranjii jiru walitti qindeeffatee tokko godhatee Oromoo biyya jiru tokkummaadhaan lafaa kaafatee qabsoo isaatti milkaa'ee jechuudha Jawaar jechuudha. Amma akkaataa ammatti jiru kanatti eessallee gayaa hin jiru jechuudha. Qaawwatti yoo amantan maal afaanuun kaasin. Maa nama tokko jechuudha hooggana tokko wal qindeessitanii as nuun baasin. Garuu dhugaa dubbachuudhaaf walirratti duula hin goonu jennee cadhimnirra malee jidduu hayyoota miidiyaa kanarraa dubbatanii summii hamtuutu jidduu isaanii jira. Summii hamtuutu jidduu isaanii keessa jira jechuudha. Summii isaan jidduu jiru summii biltsiginnaatiin garaagarummaan qabdu. Wallaahi billahi. Summiin jidduu hayyoota kanaa jiru summii biltsiginnaatiin garaagarummaa hin qabdu jechuudha. Beekaa callisnee jirra malee jechuudha. Summii hamtuutu jidduu isaanii jira. Summii keessan kana ammoo hamma jidduu keessanii baaftanitti Oromoon du'arraa nafu. Haati Oromoo boo'icharraa nafti Oromoo dhageeffadha. Adhamee hayyoota ji'a 7 ji'a 8 dura yeroo haaceenfa du'an dura OMN irratti dhufanii argamanii dubbatan rakkoo Oromoo gadi qabanii xiinxalanii dubbatanii adhamee eenyuufa argaa jirtan ji'a 3-4 asitti eenyuufa argaa jirta eenyuufa nu dubbataa jira. Barreeffamaan dubbachuun faayida. Anis haga barbaadu boconcoree ta keessaa gate ta itti guutee barreessee gatindiis yoo didde kun asuma baay'ee daaraa isin godha amma danda'a yoo isinillee arra jedhee haa tokko wama godhee galaa sirraa jechuudha isiniif gala isaanoo maalirra jiran yoo ofii tokko ta'ammaa tokko ofii isaaniiti tokko ta'anii maa tokko nuun goone hamma summii isaan keessa jirtu dhageeffadha. Hamma shirri isaan keessa jirtu dhugaa dubbachuudhaaf sirreeffatanitti haati Oromoo bo'uun dhiiftu qacaleen kittuu Oromoo du'uu hin dhiisu jechuudha. Woboon kun ammoo dhaqee baankii Abiyyi gadi jistee qawwee Abiyyiitiin kan yookiin ajjeeseetiin jedhee irraa booji'ateetiin lolaara malee eentu akkasitti ammoo eentu akkasii woboo kana bira dhaabatu. Hayyootiin biyya alaa jiran kun tokkummaadhaan walii galanii furmaanni jiru. Qeerroo gadi baasneen ficcisiin. Murteen jiru tokkummaadha. Murteen jiru tokkummaadha. Tokkummaa yoo qabaanne ammoo qawwee sanis bituu dandeenya. Qawwee kanas binnee Oromoo qeerroo adda mana hidhaati dhumataa jirtu. Qeerroo adda masqaa adda baabayee irratti gadi baaseeti waan biyyi ajjeesaa jiru kana jechuudha. Usuu achi wobotti daballee maqaa abbaa torbeetiin qeerroo miskiina waan takka hin beenne ajjeesaa jiru kana usuu tokkummaa qabaannee mallaqa walitti gadi guurree nu guursiftanii nu ijaartanii hooggana tokko as nu baaftaniitiin usuu qeerroo adda reeffi isaa ammoo akkan seenetti du'aa jiru kana akkan taane awwaalamaa jiru kana uduu achi bosona keessatti achi akka garagalee hidhatu usuu gootanii adda ammoo haati Oromoo boottee haati Oromoo finna isii awwaalattee kaatee ufii isiitii lafee hin cabdu. Abbaan Oromoo finna isaa ilma isaa dhabee ka'ee ufii isaatii reebamee mana hidhaati oliin darbamu. Adda Oromoo maqaa Jawaar Mahammadii dhaanii du'aayii yoo Jawaar Mahammadii kadhatanii olumaayii mana hidhaati guuramaa jirti. Jabaadha. Wallahi billahi olumaayii dhamaa jirti tan duraayyuu kan galaafate olumaayidha. Duraayyuu kan nu galaafate sheekolee maqaa Oromootiin sheekolee biyyatti san keessa jirtutu hundatu tokko jechuudha. Isaantu nu galaafate qilinxootti harama. Sa'aatii dhageeffadha. Namni yoo du'aayii dhageeffadha dubbadhee ture viidiyoo wayii keessatti. Wallahi masgiida keessatti namni maqaa Jawaar Mahammadii. Na'am. Haa shundeek. Tayyib. Spir. Namni maqaa Jawaar Mahammadii dha'ee Jawaar Mahammadii du'aayii yoo kadhateetiin jedhe qilinxoo galaa jira jedhee dura dubbadheen ture jechuudha. Ramadaanuma kana keessa dubbadheen ture. Adda wanta santu dhufee hojii irra oole. Isiniif gala sheekolee Jawaar Mahammadii du'aayii kadhatteetiin jette qilinxoo yeroo guuranii na sabara.
sheekolee Jawaar Maammadii du'aayii kadhatte qininxotti yoo guurani namichi kun Jawaar Maammadii jaalala qaba jettanii yaaddan moo jibba Jawaar Maammadiitii qaba jettanii yaaddan? Jawaar Maammadii nuu baasuu deema moo achi keessatti hambisuu deema jettanii yaaduu isinirra jiraata jechuudha. Yeroo sheekolee olumaayii maqaa Jawaar Maammadii dhooftee du'aayii kadhattee fi mana hidhaa keessatti guuranii mana hidhaa keessatti guuraniitiin jedhanii booda ammoo Jawaar kana nuu baasuu deema namni kun